Akkam jirtu hordoftoota keenya tapha kaleessaa Masrii fi Arjentiinaan taphatan irratti diraamaa hedduutu ture. Warri Masrii haqi keenya dabeera jedhanii iyyataa jiru. Jifataan Masrii Mustafaa Ziko dabinuu irratti raawwatameera. Taphichi haqan turree jedhee dursaan garee Masriis Mohammad Salah dabinuu irratti raawwatamus garuu seenaa hojjenneerra jedhee leenjisaan garee biyyaalessaa Masrii akkasuma fiifaatti iyyataniiru. Inuma taphichi dursee Arjentiinaan akka injifattuuf waan qixaa'eera jedhee waan baay'eetu ture kanarraa haasa'uuf Jalaalam Taaddasaa wajjin asitti argamna. Jalaalamee gareen biyyaalessaa Masrii himannaa dhiyeesseeranii fiifaa irratti ergasii maaltu ture? Ganama kana erga taphichi xumuramee jechuudha. Federeeshiniin kubbaa miilaa kan Masrii fiifaatti iyyata galfatee jira. Murteessaan taphichaa yookaan daanyaa fi gargaartonni isaa taphoota dhufan irraa akka haqaman yaada dhiyeessanii jiru. Komisi dhiyeessanii himatas bananii jiru. Pirezidaantiin federeeshinichaa Hani Aboriidaa jedhama. Dabatuun irratti hojjetame waan ta'eef murteessaa yookaan daanyaan lammii Faransaay ta'e kun taphicha irratti kan hirmaanneef warra hafan irratti jechuudha. Dhorkamuu qabu dongora galchinuu jalaatii haqaniiru jechuun iyyata dhiyeessanii jiru. Kanaaf wantoota falmisiisaa hedduutu ture. Tapha idaarratti dhugumaa dabni Masrii irratti hojjetamee jira. Arjentiinaan loogiidhaan darbiteetti kan jedhu falmii hedduutu ka'ee jira. Mee gara taphichaatti deemnee qabxiiwwan tokko tokko haa kaasu. Amma taphi kuni Arjentiinaan inuma tapha kana irratti qofatu hin taane tapha nuusa xumuraa kana nuusa xumuraarraa gara fuulduraatti darbuudhaaf taasifamu kana qofarra iyyuu hin taane waancaa kanaaf iyyuu kilaba abdatamtuudha. Garuu haala hin eegamneen Masriin ammoo dursaa turte. Kun namuu kan hin eegne ture. Olaantummaa guddaa irratti argattee turte Masriinuma haga daqiiqaa 79 daqiiqaan 10 hamma hafutti dursaa turte. Ilmaayyuu Arjentiinaan dorgommii kana keessaa kufteetti keessaa baateetti jedhame yerootti yaadamettidha kan qabxiin daqiiqaa 14 keessatti jijjiirame jechuudha Hamza. Keessumaa Arjentiinaa akka waliigalaatti yoo ilaalle taphni isaan Keepi Verdee irratti argisiisan gahaan turre daqiiqaa dhumaa irratti galchii taphataan Keepi Verdee ofirratti lakkoofseen kan isaan mo'atanii sa'a dabalataa irratti jechuudha. Masrii wajjiniitiin almost daqiiqaa 10 hagaafutti mo'amaniiru jechuun ni danda'ama. Akka waliigalaatti maqaa guddaa akkasumas shaampiyoonaa yeroo darbee haa ta'an malee bara kana Arjentiinaa duriin fakkaatu. Kanumaanis 2-0tiin Masriin dursanii garuu gara taphichaatti yoggaa deebinu Leonel Meesiin rukuttaa peenaalitii jalqaba argatee dhabee jira. Kun immoo Meesiidhaan rukuttaa peenaalitii waancaa addunyaa irratti argate 8 keessa 4 lakkoofsee 4 akka dhabu ta'ee riikardiis qabatee jira. Asumaatiin dubbii keenya irratti Meesiinis riikardii waancaa addunyaa dheereffatee jira galchii 22 gahatee jira. Kan baranaa immoo galchiiwwan 8 geessisee jira jechuudha. Tokkoffaarra jira. Haalaandii fi Mbaappeenis itti aanu. Gara taphichaatti yoo deebinu kaleessa Arjentiinaa akka waliigalaatti caalamanii jiru tapha hundumaa irratti jechuudha. Ilma leenjisaan Masrii Hosaam Hassan istiraatiijii addaa qabanneetiin Arjentiinaan akka isaan taphanne goonee milkoofnee jirra. Taphattoota keenyatti hedduu boonnaa kan nuyi mo'amne daba fiifaan taasiseetiinidha. Meesii fi Arjentiinaan maatti akka isaan turan barbaadu. Kun immoo dhimma maallaqaati. Arjentiinaan yoo jiraatte Meesiin yoo jiraate taphichi hawwataa ta'a. Deeggartoota addunyaa hedduu qabu. Galii guddaa arganna deeggartoota irraa karaa jedhuun isaaniin tursiisuuf jecha daba nurratti hojjetamedha kan jirus ifatti dubbatee jira. Mallattoo mormii akkasiis argisiisee jira sun hiika adda addaa ni qabaata garuu fiifaan isaafis isa adabuu akka danda'u ibsamee jira. Waliigalatti yoo kaasne mee balleessaa kamtu hojjetame Masrii irratti kan jedhu. Leenjisa Hosaam Hassan kan isaan jedhanii inuma waan komii baay'ee himannaa guddaa kan kakaasudha isaan dhiyeessaa turan. Dirreen alatti waan baay'eetu ta'a. Wanta sanatu nurratti ta'e. Dabi maaliif mudata? Maaliif haqi kubbaa miilaa keessa hin jiraatu? Yeroo baay'ee nuyi dirree irratti argina malee dirreen alatti yookiin immoo tapha nuyi arginu dudduubatti waan baay'eetu raawwata kan jedhu fa'aa dubbatanii. Kana jechuun himannaa hedduun achi as ba'uuf waan jiru agarsiisa jechuudha. Walumaa galatti gareen Masrii kan isaan dhiyeessan dabinuu irratti hojjetameera kan isaan jedhan taatee lama. Tokko goolii Mustafaa Ziko lakkoofse sana erga taphii taphatamee booda haqamee balleessaan Lisandro Martinez irratti hojjetameera. Duubatti ilaalamee duubatti deebi'amee vaariin ilaalee isa booda haqamee kan biraa immoo gara xumuraa irratti iddoo sarara peenaalitii Arjentiinaa keessatti Mohammad Salah dursaa taphattoota Masrii irratti
balleessaan raawwatame inuma baariidhaan inni ilaallamne silaa peenaalitii ta'uu qabaa kan jedhudha. Kanneen lamaan akkamitti ilaalte dhuguma waan ta'udha. Himannaan isaanii kun dhuguma haqi isaanii dabe jetta akkamitti ilaalte? Dhugaa dubbachuuf taphichi hawwataama ture. Tapha baay'ee qabxii jijjiirsiiseen fakkaatu murtoon ani ilaalee garuu qabxiiwwan kaasunutu jira. Dura taa'anii murteessitoota FIFA kan waancaa addunyaa kanarratti ramadamanii jiranii baay'ee jaalatamaa fi vaariitiin olitti kan amanamu Peerluugaa Koolinaa nama jedhamudha. Lammii Xaaliyaanii. Kana dura murteessummaa isaa keessatti balleessaa tokko kan hin darbine kan inni jedhe hundi kan dhugaa ta'u yookaan sirrii ta'a jedhametti amanamu isadha. Innis yaada kennee jira. Maalidhaa? Waancaa addunyaa kanarratti taateewwan sasalphaa ta'an balleessaawwan sasalphaa ta'aniif jecha tapha filoonsaa yookaan adeemsisaa gaarii ta'e hundumaa hin dhaabsisiina. Balleessaa sasalphaa ta'e bira darbaa kan jedhu kallattii kennanii jiru murteessitootaaf. Kanarraa kan ka'e yeroo Ziikoon galchii lakkoofsu tokkoffaa Maartinez wayyaasaa xiqqoo qabamee ture. Lammaffaa miila isaarra xiqqoo hojjetameera. Balleessaan kun salphaadha moo salphaa miti kan jedhu akka ilaalamudha inni guddaan. Tokkoffaa murteessichi dhiisee bira darbee ture tapha sana. Dhaqee garuu goolii ta'e. Vaariin maaliif ilaalee kan jedhu ilaalle kubbi taphataan garee faallaa sun kubba yeroo fudhatee deemu balleessaan hojjeteera yoo ta'e vaariin gidduu galuu danda'a. Yoo dhaqee goolii ta'eera ta'e. Osoo gooliin taane ta'e balleessaa sana ilaaluu dhiisuu ni danda'u. Garuu vaariin sirumayyuu akka seerri isaa kan gidduu galu balleessaawwan akkasii irrattidha. Galchii ta'uudhaaf sababa ta'eera wanti sun kan jedhu ni ilaalama. Kanaaf jecha vaariin gidduu seenee jira. Akkuma seera isaattis seekendii 17dha. Balleessaan Maartinez irratti hojjetame goolii gidduu galuu gidduu kan jiru seekendii 17. Akkasis ta'e balleessaan hojjetame gooliin galeera taanaan duubattis deebi'ee vaariin dirqama ilaaluu qaba. Garuu wanta wal faallessu lamatu jira. Balleessaawwan sasalphaa hin ilaaliin erga jedhamee murteessaan sarara gidduu daanyaan sarara keessaa jechuudha. Erga dhiisee vaariinis wajjumaan dhiisuu qaba. Waliin fakkaatu murtoo isaan dabarsanii kan jedhu tokko falmii kanatu kaasee jira. Inumaa murteessaan sarara gidduu suni dhiisee turee erga balleessaan balleeffame sekendii gabaabaa iyyuu ta'u malee taphi taphatameera. Ergasii taphi eegalamee walitti dabarsanii taphataan Masrii Haysem Hassan kan jedhamu gara taphattoota hedduu bira darbee fuulduratti deeme. Isa booda Mohammad Salaatti kubbaa dabarsee Mohammad Salaa immoo Mustafaa Ziikoof dabarsee isa booda gooliin galee gammachuu isaanii erga ibsatanii erga seenaan sun dagatamee irra darbamee taphataan balleessaa irratti hojjetamee erga taphatti deebi'ee wanti erga dagatamee booda duubatti deebi'ee ilaalame. Kanaafuu vaariin gidduu galuu isaati kana kan fide. As kana gidduu gochaawwan kana hunda gidduu sekendii 17 qofa jira. Balleessaan Maartinez irratti hojjetame immoo gooliin gidduu galuu kubbaas gidduu paastaa yookaan walitti kennuu gidduu sekendii 17 qofa jira. Akka balleessaatti akka seera vaariitti yoo ilaalle duubatti deebi'ee ilaaluu danda'a. Garuu kan wal faallesse balleessaa salphaan ilaalii argee jettanii balleessaan Maartinez irratti hojjetame suni balleessaadha jedhamee goolii kana haqsiisuuf gahaa miti. Balleessaa jabaa miti. Balleessaan raawwateera garuu gahaa miti sana haqsiisuuf kan jedhudha falmiin tokko jiru. Akka walii galaatti inumaayyuu kanarratti kan ka'e waancaa addunyaa baranaa irratti balleessaawwan gurguddaa hojjetaman giddu galeessaan balleessaawwan 22. Bara 2022 yeroo Qatar qopheessite immoo 25 hojjetame. Bara 2018 Raashiyaa yeroo qopheessite gara 27 hojjetame. Kan baranaa inumaayyuu isaatii gadidha jechuudha. Akka walii galaatti balleessaan kun vaariin koonsistensii hin qabu yookaan murtoo isaan dabarsan kun wal fakkaataa miti. Fakkeenyaaf tapha Jarmanii fi Ikwaador taphatan irratti taphataan Jarman tokko taphataa Ikwaador mataarra akkas dhahee miila ol kaasee jechuudha. Kubba dabarsee leeroo isaanii galchii lakkoofsise. Galchiin sun osoo hin haqamiin hafe gaafa sana. Amma balleessaan hojjetameera garuu vaariin iyyuu gidduu galeen ilaalle. Akkuma kana balleessaan kaleessa hojjetames Lisandro Martinez irratti balleessaan hojjetameera. Gooliinis galeera garuu kanaan haqa. Achitti murtoo bira asitti murtoo bira dabarsuun suni haqa qabeessa miti. Murtoon isaa wal fakkaataa miti kan jedhudha. Kan Mohaammed Salaa Mohaammed Salaa balleessaan irratti hojjetame peenaalitii kennisiisuuf gahaan natti hin fakkaatu akkan ilaaletti. Garuu warri Masrii aarii qabu galchiin jalqabaatee haqame suni
haqa isaaniitii dhabanii kan isaan jechisiisee waan jiruufi amma murteessaa waa tokko rakkata. Yoo galchii Martinez lakkoofsise Enzo Fernandez lakkoofse haqee as dhufee immoo rukuttaa peenaaliitii Masriif kennuuf dirqama. Asii goolii haqee osoo taphatti galu ta'e haa ta'u. Fakkeenyaaf kan ogeessonni vaarii jedhan balleessaan Muhammad Salah irratti hojjetame otoo sararaatiin ala ta'eera ta'e. Gooliin Fernandes lakkoofse sadaffaan haqamuu danda'a. Vaariin gidduu galuu danda'a jedha. Asii rukuttaa peenaaliitii ta'a. Asii goolii haquu ta'a. Murtoon kun murteessitoota sanatti bitaa galeera. Baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf falmisiisaadha. Isa kanaafis jedha gareen biyyaalessaa Masrii walumaa galatti akka keenya dabeera inumaayyuu Arjentiinaanis akka keessa turtuuf wantoonni goggodhaman kun agarsiistuu tokko jedhanii kan isaan kaasanii silaa Masriitu darbiteetti ta'ee biyyoonni Afrikaa barana 10 turani kan waancaa addunyaa irratti hirmaatanii isaan keessaa dhumanii amma silaa Masrii fi Morookoo turani. Morookoon amma isatti aanuunsa xumuraa keessaa darbitee jirti. Faransaay wajjiniin boor taphatu tapha ajaa'ibaa ta'a. Masriin silaa tuutti dabalamtee kilaboota garee biyyaalessaa 2 Afrikaa keessaa darban ta'uu amma tokkotti galeeraa tapha kanarratti inumayyuu seenaan Meesiis dhumarratti xuraa'ee Meesiin olaantummaa isaatuun eeggatin addunyaa kubbaa miilaa keessaa bahuuf jiraatuma jedhamu garuutu abdiin kutin dhumarratti ga'umsa olaanaa agarsiisee biyya isaas gara ittaanutti akka dabartu waancaa dorgommii kana keessa akka turtu taasiseera. Falmii guddaan tokko biyyoonni Afrikaa maaliif dhumarra gaanii dadhabu maaliif waamuudha. Fakkeenyaaf balleessaas haa ta'u hin ta'in iyyuu daqiiqaa 14 gidduutti galchiin 3 gale. Galchiiwwan 3 sun galchiiwwan galuu taphumaan galanidha. Fakkeenyaaf rukuttaa peenaalitii kenname miti. Ittisuu dadhabuu isaanii irraati kan ka'e yookaan ofirraa fageessuu dadhabuu isaanii irraa kan ka'e goolii galedha. Fakkeenyaaf galchii sadaffaan Martinez amma kubba fagoorraa dabarsutti taphattoonni sarara ittisaa Masrii dhaabbatanii ilaalaa turan. Tarii dadhabbiirra ta'uu danda'a. Taphattoonni haala akkasiitiin biyyoonni Afrikaa mo'aman hedduudha. Fakkeenyaaf Senegaal amma daqiiqaa 86tti galchii 2-0tiin Beeljeemiin dursaa turte. Daqiiqaa 3 osoo hin guutiin galchiin 2 irratti galee dhumarra mo'amtee keessaa baate. Masriis kan mudate kan garuu akka walii galaatti seenaa gaarii hojjetanii jiru. Masriin seenaa waancaa addunyaa keessatti tapha tokkitee qofa mo'atte Niwuzilaandiin kan mo'atte jechuudha. Kan barana osoo hin taane akkuma walii galaatti hirmaattee tapha mo'atte hin beektu. Kan tokkichi sanarraatiin kanaaf. Biyyoonni Afrikaa garuu sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa cimaa ta'uu akka danda'an waltajjii itti argisiisan natti fakkaata. Fakkeenyaaf taphattoonni Masrii hedduun isaanii liigii biyyichaa keessadha kan isaan taphatan. Taphattoonni intarnaashinaala muraasadha. Muhammad Salah fi Omar Marmush fa'aa namoota muraasa kan biyyuma keessa taphatu. Senegaal taphattoota jajjaboo qabdi. Kanaaf warruma maqaa guddaa qabaniin iyyuu morkachuu akka dandeenyu argineerra. Kanaaf waancaa addunyaa ittaanu irratti sadarkaa gaarii irra ga'uuf inni qophoofnadha. Leenjisaan Masriis dubbatee jira. Deeggartoonni keenyas immoo yaada isaanii nu barreessuu danda'u. Dhuguma Masriin haqa dhabdeetti immoo Arjentiinaatu cimee mo'ate kan jiru. Egaa isaan amma fiifaattis himannaa isaanii dhiyeessaa jiru. Gara fuulduraattis waan murteen fiifaa yookiin immoo himannaan kun garamitti akka bahus immoo odeeffannoo jiru. Daawwattoota keenya biraan ni geenya. Galatooma.